Ashama akkam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaa qabannee jirra. Dursa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo gidduu galeessa Oromiyaa tarkaanfii fudhate. Dhibeen COVID-19 yeroo kamuu caalaa Ethiopia keessatti babal'achuun namoota hedduu miidhaa jiraachuun gabaafame. Balaa lolaa fi sigiga lafaa dilbata kaleessaa Indoneeziyaa fi Baha Timoor mudateen namoonni baay'een du'an. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti Mu'ani Rahmat Siraaji amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo gidduu galeessa Oromiyaa tarkaanfii fudhate. Waboon gidduu gala Oromiyaa keessa sosocho'u maqaa sakattaa ABO Shanee jedhamuun waraana liyyuu haayilii Amaaraa fi waraana Eertiraa isa loluuf ba'an irratti tarkaanfii fudhachuu beeksisee jira. Gabaasa dabalataa akkuma arganneen isiniif dhiyeessina. Hoogganaan olaanaan ABO Jaal Abdii Raggaasaa har'a Eebla 2021 mana murtii waliigala Oromiyaa calcalitti ni dhiyaatu jedhamee eegama. Miseensi Shanee gumii saba ABO Jaal Abdii Raggaasaa gurraandhala 23/2020 mana jireenya isaanii keessaa kan qabaman hanga ammaa manneen murtii adda addaa fi manneen hidhaa adda addaa keessatti shiraan dararamaa kan jiran yoo ta'u guyyaa har'aa Eebla 2021 mana murtii waliigala Oromiyaa calcalitti himata irratti baname of irraa ittisuuf ragaa ittisaa ganama sa'aatii 3 irratti kan dhiyaatan ta'uun baramee jira. Raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa fi liyyuu haayiliin Amaaraa gara Oromiyaa bobbaafamaa jiraachuun beekame. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffannee jirra. Mootummaan Itoophiyaa maqaa sakattaa waboo jedhuun waraana isaa Oromiyaa bakkoota garaagaraaf kutaa biyyattii maraa sassaabee gara lixa Oromiyaatti geessaa jiraachuun barameera. Lixa Oromiyaatti lolli qindaa'aa bifa addaan itti deemamaa jiraachuu odeeffannoon ba'aa jiru ni ibsa. Qophii lola kanaa kan ibsu waraanni mootummaa humna addaa Oromiyaa ba'a Oromiyaa keessaa gara lixaatti guuramaa jiraachuuf humna addaa Amaaraas tibba kana gara lixa Oromiyaatti fe'amuu uummanni ibsaa jiru. Kunis gara hamaatti deemee jeequmsa ulfaataa dhaluu waan danda'uuf nageenyi lammiilee Oromiyaa daran yaaddoo keessa seenuudha kan himamaa jiru. Akka haala kanarraa hubachuun danda'amutti ajjechaa tibbana baabboo Gambeelitti ta'e akka sababaatti dhimma ba'amee humni waraanaa garasitti fe'amaa jiraachuudha kan odeeffamaa jiru. Humna addaa Amaaraa gara lixa Wallaggaa geeffaman Shanee qulqulleessuu dhufne jedhanii himachaa kan jiran yoo ta'u bakka Shaneen jirtu nutti agarsiisaa jedhanii uummata darraa eegaluu kan gabaafamaa jiru. Mootummaa waraanaaf haala hanjessuuf aanota hedduurraa tajaajila bilbilaaf intarneetii kutuun isaa sifoomeera. Akka odeeffannoon karaa adda addaa ba'aa jirutti humni waraana Eertiraas gara Oromiyaatti fe'amaa jira jedhameera. Akka keessa beektonni himaa jiranitti mootummaa Itoophiyaatti yaaddoo guddaa kan uumeef waraana Amaaraa fi Eertiraarraa gara Oromiyaatti bobbaasaa kan jiruuf poolisiif humna addaa Oromiyaa waboon wal loluuf fedhii dhabaa jiraachuu isaanii irraatii jedhu. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Paartiin badhaadhinaa Oromiyaa Adaamatti waltajjii dhoksaa gaggeessaa jira. Waltajjii dhoksaan kun kan irratti fuulleeffate waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa kolaasuu fi hayyoota Oromoo hamma filannoon darbutti dararuu sodaachisuu fi hidhuu irratti kan xiyyeeffatedha. Akkasumas dhimmoonni dippiloomaasii ijoo waltajjii kanaati. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffannee jirra. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waltajjicha irratti haasaa taasisaniin dhibdeen naannoo Tigraay keessa jiru akkasumas qeerroo faayyoon Oromoo hidhaa jiraachuu akka injifannoo paartii isaaniitti kaasaniiru. Ajjechaa jumulaan uummata nagaa irratti raawwatamu waraana bilisummaa Oromoo uummata keessaa baasuuf bu'aa guddaa qaba kan jedhan immoo hoogganaa paartii badhaadhinaa Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaati. Yeroo hedduu hayyootaaf hooggantoota siyaasaa Oromoo qeequun kan beekamu hooggansi paartii badhaadhinaa Oromiyaa biraan taa'ee danda'a immoo ajandaa biyyoonni guddatan dhimma Tigraay Abiyyi irratti bananii jiran jijjiiruuf waraana bilisummaa Oromoo barbadeessuuf eegalame cimuun yaadota gara kanatti akka jijjiiruuf gahee olaanaa qabaa jedheera. Gama biraatiin qabsoon Oromoo waraanaan ukkaamsuun akka ciminaatti waltajjicha irratti ka'eera. Akka hin kaasneef hawaasaaf ajandaa uumuun dhimma murteessaa akka ta'es ibsameera. Yeroo ammaatti wal morkiif waltuffiin paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraaf naannoo Oromiyaa jidduutti uumamaa jirus ajandaa taawaan jiruuf dhimmicha akka ajaja olii dhufuun furuun danda'amutti kallattiin akka kaa'amu ibsameera. Gama hawaasaatiin yeroo ammaa suutaan humnoonni leellistoota sirna durii humna godhachaa deemurra darbee haga sadarkaa hooggansaatti qaqqabuun Oromoof Oromummaaf dhiibbaa guddaa uumaa akka jiru kaa'aa jira. Kanaafis agarsiiftuun jalqabaa muudama abbaa taayitaa Broadcasting Ethiopia akka ta'es ibsameera. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa.
Oromoota Ugaandaa Kaampaalaa jiraataniin jala bultiin guyyaa gootota Oromoo kabajame. Kaleessa Eebla 4/2021 guyyaa gootota Oromoo biyya Ugaandaa Kaampaalaatti bakka hawaasni Oromoo argamanitti jala bultiin kabajame oolee jira. Guyyaa gootota Oromoo Eebla 15 kan bara 2021 biyya Ugaandaa magaalaa Kaampaalaa keessatti guyyaa kaleessaa bakka hawaasni Oromoo magaalaa Kaampaalaa fi naannoo ishee argametti sirna ho'aan kaayyoo wareegamtoota keenyaa heeraa fi seera ABO'n taliigamne irbuu isaan Oromoof Oromiyaa jedhanii boolla tokkotti wareegaman galmaanni keenya jechuun kabajaa jiru. Dhibeen COVID-19 yeroo kamuu caalaa Ethiopia keessatti babal'achuun namoota hedduu miidhaa jiraachuun dhagahame. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffannee jirra. Hakiimota faayyoonni biyyaaf uummata isaanii bu'aa olaanaa taasisuu danda'an dhibee kanaan lubbuu dhabaa jiru. Yuunivarsiitii Wallaggaatti ogeessa faarmaasii kan ta'e Eutelsat Addasaa sababa koronaa vaayirasiin guyyoottan dura lubbuu dhabu pirezidaantii yuunivarsiitichaa Hasan Yuusuf himan. Duuta ogeessa kanaatis hawaasa yuunivarsiitichaa biratti naasuu guddaa uumuusaa Dr. Hasan dubbatan. Yuunivarsiitichatti hakiimonni ispeeshaalistoota ta'an biroon 3 COVID-19 qabamanii amma bayyaannachaa jiraachuu pirezidaantii yuunivarsiitichaa ni dubbatu. Gama kaaniin dhiyeenyuma kana ammaa dura yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa qorataaf sadarkaa taanaa pirezidaantii irra haga ga'utti waggoota 10f tajaajilaa kan turan Dr. Eebla Laggasaa akkasuma dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuu himan Dr. Hasan. Dr. Eeblaan yuunivarsiitii Wallaggaa irraa gara Ambootti erga jijjiiramanii waggaa 2 kan guute yoo ta'u, hayyuun kunis tibbuma kana sababii koronaan lubbuu isaa dhabeera. Uummanni weerara COVID-19 akka taphaatti osoo ilaalaa jiru dhukkubichi lubbuu hakiimotaa dabalatee namoota hedduu galaafachaa jira waan ta'eef xiyyeeffannoo addaa kennuun of eeggachuu feesisaas jedhan. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Magaalaa Shaashamanneetti dargaggoon Oromoo tokko rasaasaan dhahame. Galgala edaa magaalaa Shaashamannee keessatti sababa Oromummaa qofaaf dargaggoo Wayyeessaa Gammadoo kan jedhamu poolisii Oromiyaan rasaasaan rukutuun yeroo ammaa hospitaala Malkaa Odaa akka jiru maddeen keenya achii Shinniigaaf himanii jiru. Dargaggoo Wayyeessaaf hospitaala Malkaa Odaatti yaalii baqaqsanii rasaasa qaama isaa keessaa baasuu milkaa'uu fi waan dideef gara hospitaala Hawaasaatti reefariin barraa'uu fi dabaluun maddeen keenya nuuf himanii jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa ajjechaa Oromiyaa keessatti gaggeeffame irratti ibsa kennan. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffannee jirra. Obbo Ageenyuu Tashaagar bulchaan naannoo Amaaraa akka jedhanitti godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti Amaarri sababa Amaarummaa isaa qofaaf ajjeefamaa jira jechuun ajjechaa lixa Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Benishaangul Gumuz akka fakkeenyaatti fudhachuun gochi raawwatame rifaasisaadha jedhan. Daa'imni fi dubartoonni ajjeefamaa jiru ka jedhan Obbo Ageenyuu nuti mootummaa geggeessuus danda'an jirru jechuun dubbatan. Haasaa isaanii kanaan mootummaa federaalaatti waan quba qabaa jiran kan fakkaatu yoo ta'u, gocha kana raawwachaa kan jiru Oneeg Shaneedha jechuun mootummaan federaalaa ajjechaa akka kanaa dhaabsisuudhaaf tarkaanfii fudhachuu qabas jedhaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gocha badii waraanni Liyyuu Haayiliif milishoonni isaa Oromiyaa keessatti raawwachaa jiran ukkaamsuuf kana kan dubbachaa jiru yoo ta'u, Oromiyaa keessatti maqaa Oneeg Shaneen waraana mootummaatiin ajjeefamaa jiran gara dabarsuuf mootummaan federaalaa waliin ta'ee uummata afaan faajjessuuf ibsa saganteeffame odeeffame ta'uun beekameera. Kaayyoon mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Amaaraa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu yoo ta'u, kan irrattis harka wal qabatanii hojjechaa jiraachuun isaanii kan yaadatamudha. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa ba'aa jiru jedhame. Lola naannoo Tigraayitti dhalate booda gara Itoophiyaa seenuun isaanii kan dhagahame. Loltoonni Eertiraa Tigraayin gadhiisanii ba'aa jiraachuun isaanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibse. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffannee jirra. Ministeerichi kana kan ibsa jimaata gareen biyyoota G7 haala Tigraay keessatti uumame irratti ibsa baasaniif deebii kennan irrattidha. United Kingdom, USA fi gamtaan Awurooppaa kan of keessaa qabu gartuun G7 kun Tigraay keessatti waraana Itoophiyaa waliin hiriiraniiru ka jedhu loltoonni Eertiraa kun akka ba'aniif gaafatee ture. Kana hordofee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa deebii kennaniin torbee darbe akkuma himame daangaa Itoophiyaa ce'anii ka turan loltoonni Eertiraa amma ba'uu eegaluu isaaniif raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaas naannolee daangaa to'achaa jiraachuu isaanii ibseera. Dhaabbileen mirga namoomaa idil addunyaa waraanni Eertiraa naannoo Tigraayitti sarbama mirgaa cimaa raawwataniiru jechuun himatu. Mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa yeroo dheeraaf erga waraana Tigraay keessatti hirmaannaa loltoota Eertiraa haalaa turaniin booda muummeen ministeera Abiy Ahmed paarlaamaatti dhiyaachuun Eertiraan sodaa nageenyaa waan qabduuf waraana ishee daangaa ceesisuun seentee jedhan. Eertiraan gama ishee nagaan loltoonni ishee Itoophiyaa galuu ifatti kan hin amanne hogguu ta'u himannaalee dhiyaatanis waakkachaa turteetti.
Mootummaan Itoophiyaa sarbama mirga namoomaa geggeessaa tureef jiru waakkachuuf jecha akka waan Tigraay keessatti badiin qaqqabsiifnetti ololaa kan jiru yoo ta'u, mootummaan Eertiraa waraana isaa Tigraay keessaa baasaa jira kan jedhee ibsa baaseefis afaaniin dubbachuu bira taree ragaa qabatamaan dhiyeessis kan hin jirre ta'uun beekameera. Odeessi gara Oromiyaatii ba'aa jiru ammoo akka agarsiisutti loltoonni Eertiraa gara lixa Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuudha. Gabaasa dhiyaatiif Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Oduu biyya alaatiin balaa lolaa fi sigiga lafaa dilbata kaleessaa Indooneeziyaa fi Baha Tiimoor mudateen namoonni baay'een du'an. Biyyoota Baha Eeshiyaa ollaa tahan kanatti rooba cimaa roobeen bishaan hidhaa irraa dhangala'uun manneen kumaatamaa fudhate. Balaa kanaan namoonni 40 ol ta'an ammayyuu akka hin argamne kan himan qondaalli Indooneeziyaa lakkoofsi namoota du'anii dabaluu danda'a jechuun akeekkachiisanii jiru. Namoonni 55 du'anii jiru. Lakkoofsi kun kan jijjiiramuu danda'u yoo ta'u namoonni 42 ammayyuu hin argamne jedhan dubbi himaan ejensii ittisa balaa Indooneeziyaa. Dabalataan Baha Tiimoor Tiimoor Leestee jedhamuun beekamtu keessatti namoonni 21 du'anii jiru jedhe AFP'n qondaala tokko wabeeffachuun. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture qophiilee Shinniigaa waliin turtii gaarii.